Barataan kolleejjii Pooliteknikaa Shaashamannee konkolaataa moodelaa Laamboorjiinii hojjete. Barataan kolleejjii Pooliteknikaa Shaashamannee kan ta'e Awwal Amajjiin konkolaataa bashannanaa moodelaa Laamboorjiinii ta'e hojjetee jira. Konkolaataan barataan kun hojjete konkolaataa bashannanaa nama lama qabachuu danda'uu fi gubbaan isaa akka barbaachisummaa isaatti banamuu fi cufamuu danda'udha. Konkolaataa kana kan hojjete moodela Laamboorjiinii ilaalee yaada mataa isaatti dabaluudhaan akka ta'es barataan kun dubbatee jira. Awwal konkolaataa kana meeshaalee biyya keessaa argatee fi biteerraa kan hojjete yoo ta'u ijaarsa isaa xumuruu fi ji'a tokkotti fudhatee jira. Konkolaataan kun boba'aa baay'ee akka hin barbaanne kan dubbatu Awwali kiiloomeetira 60 keessatti beenzila liitira 2 qofa akka fayyadamu taasisee hojjetee jira. Bu'aa kalaqaa barataa kanaa kan ta'e konkolaataan kun guutummaan guutuutti hojjetamee yeroo xumuramu balballi isaa osoo namni ittiin bu'in ofumaan kan banamu ta'a jedhee jira. Sochiin ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa mootummaan gaaffii isaanii akka deebisuuf jalqaban guyyaa sadaffaatiif har'as itti fufee jira. Ogeessota fayyaa Itoophiyaa keessa jiran dhimma daballi mindaa fi inshuraansii fayyaa ilaalchisee mootummaan akka deebii qabatamaa laatuuf gaafachaa jiru. Gaaffiin kun deebii argachuu yoo baates lagannaa hojii akka taasisan ibsanii jiru. Dhimma kana ilaalchisee ministeerri fayyaa Itoophiyaa deebii laatee tureen gaaffilee ogeeyyiin fayyaa dhiyeessaniif karoora yeroo gabaabaa jidduugalaa fi dheeraa baafachuun rakkinicha furuuf hojjetaa jiraachuusaa mootummaan gaaffii fooyya'insa jireenyaa gaaffii ogeeyyii fayyaa guyyoota 7 keessatti akka deebisu jechuudhaan kibxata darbee caamsaa 6 bara 2025 kan jalqaban yoo ta'u har'as sochiin kun itti fufee jira. Hakiimonni, neersonnii fi ogeeyyii fayyaa biroon mootummaan guyyoota 7 keessatti gaaffii isaaniitiif deebii yoo laanne lagannaa hojii akka taasisan ibsanii jiru. Guyyoota ogeeyyiin fayyaa mootummaaf kennan keessaa guyyaa 5 qofatu hafee jira. Waldaan ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa ibsaa kaleessa baaseen mootummaan gaaffii ogeeyyii fayyaatiif deebii hatattamaa laatuu qabaa jedhee jira. Gaaffii mirgaa ogeeyyota fayyaa kan deeggaru ta'uusaas ibsuudhaan garuu bifa biyyaa fi uummata miidhuun ta'uu hin qabu jedhee jira. Hospitaalota biyyattii garaagaraa keessattis mormiin kun adeemsifamuutti jira. Imbaasiiwwan Itoophiyaa mirgaaf nageenya lammiilee hojii biyya alaatti bobba'anii eegsisaa akka hin jirre qorannoon mul'ise. Lammiileen hojii biyya alaatti bobba'an reebichaa fi doorsisa isaanirra ga'aa jiruu fi imbaasiiwwanii fi konsilawwan Itoophiyaa mirgaaf nageenya isaanii eegsisaa akka hin jirre qorannoon tokko mul'isee jira. Ministeerri hojii fi ogummaa dhimma bobbiin biyya alaa malaammaltummaa fi hojimaata badaadhaaf saaxilamummaa inni qabu jedhu irratti Komishinii Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Federaalaa waliin marii taasisee jira. Kana irratti Komishinii Naamusaa fi Farra Malaammaltummaatti Daayirekteerri ittisa malaammaltummaa atattamaa Aadde Simmanyi Qaxalaa gochaalee malaammaltummaa hojii biyya alaa keessatti mul'atan irratti qorannoo dhiyeessanii jiru. Akka qorannichaatti lammiileen hojii biyya alaa deeman qarshii 35,000 haga 70,000 akka kaffalan gaafatamaa jiru. Kana malees lammiileen biyya alaa hojjechuuf yeroo bobbaafaman kaffaltii tikeetii xiyyaaraa kaffaluun osoo irraan eegamin akka kaffalan taasifamaa jiraachuu kaasan. Lammiileen hojii biyya alaa bobbaafaman dhimmoota isaanii raawwachiifachuuf eessa akka deeman yaada ifa ta'e akka hin qabne kan eeran Aadde Simmanyi biyyootatti adeeman keessattis reebichaa fi doorsisni isaanirra ga'aa jiraachuu ibsanii jiru. Ta'us imbaasiiwwanii fi konsilawwan Itoophiyaa miidhaa lammiilee kunneen isaan mudachaa jiruun mirgaaf nageenya isaanii eegsisaa akka hin jirre qorannichi ibsee jira. Kana malees hojii biyya alaa ilaalchisee dhaabbilee mootummaa fi dhuunfaa gidduutti qaawwii hojiif itti gaafatamummaa akka jiru ibsanii jiru. Seeraa fi dambiiwwan yaa'iinsa hojii biyya alaatiif ba'an fayyadamtootaaf ifa taasisuu irratti qaawwii akka jiru himanii jiru. Hubannoo sirrii fi ifa ta'e dhabuurraa kan ka'e lammiileen hedduun miidhaa malaammaltummaa fi gocha badaadhaaf saaxilamaa akka jiran ibsuu isaanii dhaabbati Pireesii Itoophiyaa gabaasee jira. Keeniyaatti namoota goondaatanii biyya baasuuf turan irratti murteen darbe. Manni murtii Keeniyaa namoota 4 goondaa mootii 1,000 lakkaa'aman biyya baasuuf turan hidhaa waggaa tokkoon yookaas $7,700 akka kaffalan adabbii irratti muree jira. Namoonni shakkaman 4 lammiilee Beeljiyeem 2, Veetinaam 1 fi Keeniyaa 1 hoomaa goondaa lubbuun jiran waliin otoo gara Awurooppaa fi Eeshiyaatti dabarsuuf yaadaniiti baatii darbe kan qabaman. Himannaa irratti ka'e hunda balleessaa ta'uu amananiiru. Lammiileen Beeljiyeem goondaa
gondaa kan funaanaa turan akka bashannanaatti malee seeraan ala akka ta'e akka hin beekne himatan. Roobii kaleessaa yeroo murteen dubbifamu daanyaan gondaan jarri funaanan kun kan gatii baasanii fi baay'ee turanii jedhan. Gondaa muraasa walitti qabuun waan bashannanaa ta'ullee hoomaa gondaa 5,000 waliin qabamuun garuu bashannanarra waan darbeedha jedhan maajistireet Injeerii Tuuku. Addunyaan sanyii gondaa kanaa sababa kakaatummaa namoota kanaan dhabdeetti jedhan. Gosti gondaa kunneen yeroo man'ee isaanii ijaarratan ilaaluun namoonni bashannanan waan bitatanii fi biyyattiidhaaf sharafa alaa argamsiisu. Gabaasni kan BBC'ti. Barataan kitaaba waggaa 20 dura mana kitaabaa keessaa fudhatee ture deebise. Biyya Barseen Yuunivarsiitii Oxford Kolleejjii Laad Margaaret Hoolitti barachaa kan ture barataan tokko kitaabota 3 mana kitaabaa keessaa fudhatee hin deebisin hafe. Waggaa 20 booda garuu barataan kun kitaabota 3 yaadannoo adaraa dhiifama naa godhaa jedhu kan harkaan barreeffame waliin mana kitaabichaatiif deebise. Kitaabonni 3 kun Philip Stubbs Anatomy of Abuses, William Percy's An Historical Introduction to Zimmer Prelate Tracts fi Robert S. Powell's The Lord the Protector, Religion and the Politics in the Life of Oliver Cromwell kan jedhamanidha. Ogeessonni mana kitaabaa sunis fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti akka barreessanitti kitaabni isaanii waggaa 20 dura fudhatamee ture ergaa yaadannoo barreeffama adaraa dhiifama jedhu waliin deebi'ee galuutti gammaduu isaanii ibsanii jiru. Kitaabonni sun har'allee barbaadamoo ta'uu dabalataan ibsee jira. Waan hundaafis galatoomi jechuudhaan dhiifama gochuusaas manni kitaabichaa beeksisee jira.